እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር። nagaan daganne ashamar kafooni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya guddaa gongommii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongommii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma walitti maal gongoma akka biyya keenyaatti guyyaarra maaltu gongoma maal kan jedhu qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti waliin turaan affeerraa kooti. Egaa taatee biyya keenya keessatti karaa qaamota mootummaas ta'e karaa qaamota dhuunfaa raawwatamu qabadheen qophii gongommiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaadha. Isinis yaadaaf qeeqa qabdan akkasumas miidiyaa kana like subscribe gochuu hin dagatina. Egaa qabxii ko tokkoffaa yookaan gongommii ko tokkoffaa gaggeessumaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan ta'e obbo Lammaa Magarsaa yeroo dheeraaf biyyaa baqatee turuun ni yaadatama. Achi keessatti egaa keessumaa maatiinsaa keessumaa Itoophiyaa keessatti warreen amma argamanii hidhaa guddaa fi dararaa guddaan ragaa akka jiru galgala kana Horni konverzeeshinii fi ragaa guutuutiin gadi baheeti jira jechuudha. Egaa taateen kun keessumaa muummee ministeera Itoophiyaatiin irra deddeebiin keessumaa waggoota asitti rakkina guddaan keessumaa namoota siyaasaaf akkasumas immoo namoota qondaaltota mootummaa kana irratti qeeqaa fi yaadan taane kaasan hidhaa guddaan irra gahaa turuun ni yaadatam jechuudha. Egaa taateen kunis amma gara maatii obbo Lammaa Magarsaatti yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti waan naanna'e fakkaata jechuudha. Egaa keessumaa obbo Lammaa Magarsaa egaa akkuma argaa jirtan kana egaa unuu fi anaa fi Abiy Ahmediin wanti adda nu baasu du'a malee tokko hin jiru jedhanii yeroo dheeraaf dhaadachaa turuun yookaan amanamummaa guddaa walirraa qabaachaa turuun isaanii ni yaadatama yeroo aangorra turan sana keessatti jechuudha. Garuu gon gatii waan itti mi'aaye waan fakkaata jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaatti erga wal gananii booddee egaa yeroo dheeraaf erga hojjetanii booddee yookaan erga walii galanii keessumaatii bakkoota garaagaraatti erga waan baay'ee uummataaf erga hojjetanii booddee egaa dhuma kanarra wal amantaa dhabuun akkasumas immoo aangoo jaallatanii egaa wal gaareffachaa turuu fi jechaan taane walitti darbatamaa erga turamee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa aangoorraa bu'ee turuun ni yaadatama jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa aangorra jiruutiin jechuudha. Kanaaf erga tiim Lammaa keessa turuun ni yaadatama keessumaa kun egaa yaada yeroo dheeraa yookaan immoo gochoota yeroo dheeraaf turedha jechuudha. Wanti amma dubbatamu kuni kanaaf egaa achi keessaa bahee egaa muummee ministeera Itoophiyaa tiim Lammaa jalaa bahee muummee ministeera Itoophiyaa ta'ee turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf sadarkaa kanarra kan geessise yookaan muummee ministeera Itoophiyaa kan godhe egaa obbo Lammaa Magarsaadha. Garuu egaa amantummaan obbo Lammaa Magarsaa Abiyyiif qabu egaa sadarkaa aangoo dabarsanii walii kennanii fi akkasumas shakkii walirraa gatii hin qabne ture jechuudha yeroo dura. Garuu egaa dhuma kana aangoon walitti wal dhabsiisaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf egaa isa kana hundumaa danda'amee yookaan immoo Itoophiyaa keessatti rakkinni guddaan erga isarra gahee booddee akkasumas immoo erga aangoorraa gadhiisee yookaan irraa bahee booddee egaa Itoophiyaa keessatti rakkinni guddaan erga irra gahee biyyaa baqatee turuun ni yaadatama jechuudha. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Kana keessatti egaa keessumaa yeroo darbarraa kaasee obbo Lammaa Magarsaa qabamee akka biyyatti deebi'uuf illee gareen tiimiin muummee ministeera Itoophiyaa gara Itaalii imalee turuun ni yaadatama jechuudha. Garuu achi keessatti wanti isaan yaadan milkaa'uu fi haa baatu malee yaalii isaan taasisan hin milkoone yookaan qabamee biyyatti deebi'uu hin dandeenye jechuudha Lammaa Magarsaa. Garuu wanti amma ta'amee jiru yookaan immoo wanni amma naanna'ee kun egaa waan Lammaa Magarsaa dhabaniif gara maatiitti waan deebi'an fakkaata jechuudha. Kanaaf egaa maatiin isaanii hangafa isaa yookaan immoo hangafa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan obbo Lammaa Magarsaa kan hangafa darajjee jechuudha. Obboleessa isaanii hangafa hojjetaa mootummaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kana keessatti egaa yeroo ji'oota muraasaatti dura ari'amanii turan jechuudha. Aangoo isaanii yookaan mootummaan kun ari'ee ture hojii qonnaa isaanii hojjetanii bakka sanatti qabamanii amma mana hidhaatti jiru. Akkasumas immoo obbolaawwan itti kan oolanii fi obbo Lammaa Magarsaaf hidhaa jira yookaan gadi baheetti jira jechuudha. Kanaaf ragaa guutuu fi wanti amma raawwatamaa jiru keessumaa godina Wallagga Bahaa jechuudha yookaan Gudayyaa Biilaadha jechuudha. Maatiin kun kan isaan amma achitti hidhamanii kan isaan jiranii. Kanaaf qondaaltota siyaasaa dabalatee irra deddeebiin keessumaa mootummaa kanaan raawwatamaa turuun ni yaadatama. Waraana adda bilisummaa Oromoo deeggara yoo ta'e achi keessa waraan obboleessi isaanii yookaan firri isaanii jira yoo ta'e waraana adda bilisummaa Oromoo keessa ilmi keessan jira jedhanii yookaan firri keessan jira jedhanii mana hidhaatti baasanii ajjeesaa turuun akkasumas immoo mana irratti gubaa turuun ni yaadatama. Ammas
qaama isaaniif hojjechaa ture yookaan immoo obbo Lammaa Magarsaa mootummaa kanaaf hojjechaa turuun ni yaadatama yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa sadarkaa kanarra kan geessise obbo Lammaa Magarsaa ta'e jechuudha. Kanaaf kansaas misgaanaan arganne yookaan immoo tollisaa yookaan gaarummaan inni Lammaa Magarsaa muummee ministeera Itoophiyaaf hojjete maatii isaa giriirsuu fi dhiphisuudha ta'ee argame jechuudha. Kanaaf rakkinni guddaan keessumaa karaa qaamota mootummaa amma raawwatamaa jiruu fi namoota siyaasa hojjetanii fi namoota mootummaa kana qeeqan yookaan gaareffatan irratti keessumaa namoota sana qabamaa jira otoo hin taane maatiitu bakkoota garaagaraatti rakkachaati jira. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo keessa isaa jiraatu mootummaa keessa isaa jiraatu namni yakka hojjete yookaan namni rakkina tokko yookaan namni mootummaa tokko irratti qeeqa gaggeesse hin qabu. Faamilii isaa yookaan immoo maatii isaatu rakkina guddaa argaa jira. Gama lamaaniittuu jechuudha. Kanaaf obbo Lammaa Magarsaa gatii qabachuu hin dandeenyeef yookaan immoo argachuu waan hin dandeenyeef maatiitti deebi'anii jiru jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'amaa jiru keessumaa qaama mootummaatiin wanti amma ta'amaa jiru keessumaa namoota siyaasa irratti rakkina guddaadha. Maatii guddaatu yookaan immoo maatiitu rakkina guddaa argaa jira jechuudha. Kanaaf rakkinni ammas gama maatii obbo Lammaa Magarsaatiin gahaa jiru kunoo ammas mana hidhaatti guuraa jira jechuudha. Kana irratti mootummaan maal jedhee yookaan immoo qondaaltonni sadarkaa federaalaatti yookaan sadarkaa gadaanarra yookiin kaabineen mootummaaf amma hojjechaa jiran kana irratti deebii maatii obbo Lammaa Magarsaa isa hidhaman keessatti akka ofii gaarummaa hojjetan tokkotti yookaan immoo abaa'oo shaniin maatii isaan irratti dhiibbaa geessisuu waan danda'uu fi eegumsa gochuu fi gara mootummaatti yookaan immoo ofitti waamne kan jedhu deebii galgala kana qondaaltonni mootummaa keessa tokko yaada kennaati jiru jechuudha. Kanaaf mana hidhaa keessatti mana hidhaatti nama waamuun kun gama mootummaatti yeroo dhiyootti asitti waan baratamaa dhufedha. Halkan mana gad nama baasanii ajjeesuu fi akkasumas immoo mana hidhaa keessa baasanii nama ajjeesuun kun yeroo dhiyootti asitti waan baratamaa fi dukkana dahoo godhatanii immoo namoota siyaasa ajjeesaa turuun ni yaadatama. Obbo Battee Urgeessaa irraa kaasaa fi kanneen kana fakkaatan dabalatee qaama mootummaatiin wanti raawwatamu kun rakkina hamaadha jechuudha. Kanaaf wanti amma maatii Lammaa Magarsaa irra ga'ee Lammaa Magarsaa argachuu waan hin dandeenye maatii erga qabanii immoo akka ofii isaanii gaarii hojjetan tokko yookaan immoo akka gaarummaa hojjetan tokkotti maatii obbo Lammaa Magarsaaf eegumsa gochuuf malee yakka godhaniiranii hin qabanii. Kanaaf immoo ofitti waamnee jirra akka abaa'oo shaneen isaanii najjeesneefidha kan jedhu ibsa galgala kana qondaaltota mootummaa keessa bahaa jiru dubbatamaatti jira. Garuu sadarkaa federaalaatti hanga ammaatti wanti dubbatamee jiru dhuguma garuu maatii obbo Lammaa Magarsaa warreen amma qabamanii mana hidhaa jiran yookaan maatii torba ol warreen mana hidhaa jiran kun dhuguma mootummaan eegumsa gochuuf mana hidhaatti waame kan jedhu kun waan nama gaafachiisa. Otoo ta'ee eegumsa gochuuf yookaan immoo mootummaan kun uummata kanaaf yaada taanaan waggoota ja'a yookaan waggoota shaniiti asitti maal hojjechaa ture maaf waam abaa'oo waraana Adda Bilisummaa Oromoo waggaa shanii asitti miti kan inni hundaa'e yookaan kan inni Oromiyaa keessa naanna'aa jiru jechuudha. Kanaaf keessumaa erga waggoota torbaati asitti waraana Adda Bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti bobba'ee turuun ni yaadatama. Garuu hanga ammaatti Lammaa Magarsaa yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii waraana Adda Bilisummaa Oromoo hin arrabse moo hin ajjeesise moo mana isaanii irratti gubsiise moo maatii qabsiise moo akkamitti waraana Adda Bilisummaa Oromoo fi Lammaa Magarsaa dhiibbaa walirraa maal qabu yookaan jibba walirraa maal qabuuti mootummaan kun maatii Lammaa Magarsaaf eegumsa gochuuf yookaan immoo abaa'oo shanii akkan ajjeesneefidha waamne kan jedhu. Otoo waamanii immoo yookaan immoo dhuguma eegumsa gochuuf mootummaa faamilii yookaan immoo maatii Lammaa Magarsaa fi eegumsa gochuu barbaadeera mootummaan kun taanaanii mana hidhaatti dhamite inni eegumsa godhuuf. Mana hidhaatti eegumsa godhamu silaa achumaa fuudhanii aanaa sana keessattis eegumsi hin ta'u ture. Dhuguma maatii kanaaf otoo yaadeerate. Kanaaf somni amma kana ga'u kun gama mootummaatti wanti amma baratamaa dhufe kun haalaan ulfaataadha jechuudha. Maalumaafuu maatiin obbo Lammaa Magarsaa amma naannoo Gudayyaa Bilaa yookaan Wallagga Bahaa jalatti hidhamanii akka jiranii fi aanama sanatti hidhamanii akka jiran argamaati jira. Kanaaf egaa taateen kun irra deddeebiin namoota siyaasaa dabalatee akkasumas immoo namoota mootummaa kanarratti yaadan ta'an ilaalchan taanee fi namoota dhugaa dubbatanii jibbi isaanii kun yookaan jibbi mootummaan kun uummatarraa qabu keessumaa namoota siyaasaa irratti qabu hammas waan dhaabbate miti. Kanaaf egaa maatii obbo Lammaa Magarsaa namoota torba ol hidhanii akka jiran yookaan immoo doorsinni garaagaraallee hammas warreen hidhaman irratti gahaa akka jiru dubbiin har'a gadi ba'e argamaati jira. Kana irratti egaa qondaaltonni siyaasaa Jawaar Mohaammed dabalatee akkasumas paartii badhaadhinaa keessa yookaan tiim Lammaa duraanii kan ta'e obbo Milkeessaa Nagumaallee kana irratti yaada tokko kaasanii akka jiranii fi hidhamuullee akka hin qabnee fi namoonni obbo Lammaa Magarsaa yoo dhabanii itti gaafatamummaa fudhachuu kan danda'u obbo Lammaa Magarsaadha malee maatii Lammaa Magarsaa miti kan jedhu dubbatamaati jira. Kanaaf yaada tokko yookaan immoo ilaalcha tokko mootummaaf barreessi yookaan mootummaatti dubbadhu kan jedhu faamilii isaa miti
obbo Lammaa Magarsaa nama umurii waggaa 18 gadi illee mitotuma ta'ee nama yaada mataasaa fi nama jireenya mataasaa gaggeeffachuu jiru waan ta'eef maatiin abboomuu danda'u kan jedhu gona seera Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyootti waan baratamedha. Kanaaf nama umurii amma kanaa ga'uu fi nama sadarkaa kanatti nama Oromiyaa nama biyya hoogganaa ture akkamitti maatiin itti gaafatamummaa fudhatee bakka isaa hidhamuu danda'a bakka isaa gidirfamuu danda'a kan jedhu kunii fi akkasumas immoo somni isaanii akka nama waraana bilisummaa Oromoo kan abaa'u shaniin ajjeesa kanaaf immoo eegumsa gochuufidha kan jedhan kun uummata Oromoo biratti fudhatamu waan qabuun fakkaatu isa እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር